Amma yoo takka rafeenaa tana jedha isillee natti uf dhaabdi mana kana keessa jirti in boonteedhaan jabduudha jette ta akka umu obsinaan tana jira ta waa hunda beektu ta ilmoo bareedaa fideettu beektu hid hajjinnaa umri argeenaa jettee gati dhiiftu. Kanaafi dubbii jaraa jidduutti nama falaxamee jira jara kenna. Antumamet mucaan isaan bira galu tokko falaxamee jaartinti yetumamte waraqaan firoo hundi masriin nutumte addan guratte jechu namni dhume oole mucaan gaggabe reedin dheesse baqate isiinin baqatte ana birri kiyyaayyaale kana quba qabdanii viidiyoo isin agarsiisu nama jidduu kennatti du'ee oolee isin jiraan reedin nabseef baqate isiinin baqatte ana birri kiyyaayyaale mucaa kana beeytan yemma warri miidiyaa wallahi laziim Dugaan jiru kana nama jidduu jaraasitti du'ee oole jechuudha. Abjuun koo raawwate milkiin koo siin tole dhahaan darabatames nan kaasne mogolee. Asli ati yeroo baay'ee haqa dubbattaa haati firooti reedii waan irra wal dhaban adda baasii himiif namni hirriba malee bulaa jira anallee bilbilaan keessaan bilbilanii na cinqan. Haati firoo irtaan barbaadu ooluu tiyya kophaa kiyya qotachuu barbaadaa jetti. Reedin immoo dhiirri Oromoo qaalayeera shamarri Oromoo kumaataman makaddaa gurraatti hamatanii rafaa jiru. Dhiironni Oromoo daddabalee fuudhuu qaba akka shamarran keenya gabrummaa firaasii jalaa barbaaddayyoota. Wallaahi kanuma bakka. Isinii galaami dubbiin amma dubbiin isinii galee. Wanta akka Zaynabaan hamtuu reedin qabdu. Reedin hamtuu Zaynabaa qabu. Mina nagar yellam. Kaayyoo maratti wal dhaban amma qabsaayonni kun lamaan Kayo maratti wal dhaban. Kayo ratti wal dhaban. Wajjitaa urrakko. Addaan deemu rakko. Yoo wajjiteettu mana keessaa si gubdi. Yoo biraa deema jettu sitti iyyiti. Si himatti. Yoo araasii deebitu hin teettu. Yaachiኛው ምን ትባላለች? ግንዚር እስር ቤት የቁም እስር ቤት ትባላለች። takka dubartii akkasiitu jira. Isiin sadaffaan mootu qalqalloo yookiin gootaraa jedhamti. Seenaa dhaabkaadhaa kun jecha dooktoriiti. Isiin sadaffaa qalqalloo hin beekanii? Ta'uu itti qicaan baattu. Qalqalloo argitee bishaan yoo itti waraabde suutuma keessatti ilma qofa deeddeettu. Tagideetti hojii ciibtullee akka nama du'eetti raftu. Rabbiin isii lammaffallee isii sadaffallee isinitti qabin yoo isin jaalatte. Isii tokkoffaa tan Rabbi isinitti haa qabu. Isii qalqalloollee isii ginziirii ta'illee Rabbi isinitti hin qabin. Isii tokkoffaa. Shamarran kennallee Rabbiin isii lammaffaati sadaffaa isin hin godhin. Isii tokkoffaa tan ta'u fi waa hunda beektu Rabbi isin haa godhu. Amma rakkoon jiru san. Isin galee isin uf laaluu qabdan. Ene min aynat mistning labale jedhuuf gaafadhu. Anjaarsa kiyya dubartii akkamiiti? Soddaati welcome. Ani abbaa manaa kiyyaati dubartii akkamiiti jettee akka daa'u. Obboleesso eega horatuu dadhabde wal ta'uu diddan kafaliif mana isii haateettu ati irraa bahi jedheeni eshi jettee taa'anii walii galchee jechuun akka hiriyyaatti akka jaarsummaatti osoo hin taane. Isi raga yoo barbaadan isinlee fide eega miidiyaa baaftanitti dawalee yoo dhufte intarvii isinii godha yoo biraayitaa ta'e jechuudha. Isinii galee nabee injirtaami aabbeen jira hamzaan jira aabbee warri beeytan gaafadha nama sadii taanee tamaam jira gaafadha warri lakkoofsa yeraa qabdan. Walii gallee baatii takka lamaataatu kafalaa ture eegas yaaniin barbaadu ani fayyaa qabaa karee isiin jette san jechuudha. Kanaafi dubbii jaraa jidduutti nama falaxamee jira jara kenna. Antumamet mucaan isaan bira galu tokko falaxame jaartinti yetumamte waraqaan firoo hundi masriin nutumte addan guratte jechuudha. Namni dhume oole mucaan gaggabe reedin dheesse baqate isiinin baqatte ana birrii kiyyaayyaale kana quba qabdanii viidiyoo isin agarsiisu nama jidduu kennatti du'ee oolee isin jiraan. Reedin nabseef baqate isiinin baqatte ana birrii kiyyaayyaale mucaa kana beeytan yemma warri miidiyaa wallahi laziim. Dugaan jiru kana nama jidduu jaraasitti du'ee oole jechuudha.
kana hunda callifnee teennu dubbiin akka miidiyaa irraa ta'u kana miti asliin jara diigee bultii ofii qofa oofate jaartii ofii qofa posota warri jettanii jechuudha mucaa Abdallah yani ka jara bira garuu jira lola jara jidduutti masri nutti yaate jechuudha nu hunda kennatumti haga isiin bahu haga isaan bahu nama jidduu kenna falaxame jira jechuudha birrii kiyyaan ayyaale reedii miti isii miti kana maaliif hiriyooma fi jarana ammallee kophaa baaf iidii wajjin dabarsine wajjin nu argitanii suura mana gayaa tokko wajjin nu argitanii mee barana Ramadana shan biyya kanatti soomne barana inni kophaa soome isin kophaa soomte nuti kophaa soomne jechuudha mee saambusa tokko aanaa nama wajjin suura luluqqii waamee faxaree poosti wargatanii keessi kenna madaadhaa jechuudha isin galee kanaafi ana akka hiriyyaa isaanitti dubbiin na dhibdet araarsuu dadhabet wal kabajanii waliin haa jiraatan jedhee reedii mana keessa amma dhiyoo kana jechuudha oo iseen mukayyafa buqqifadha jennaan wallolee naaf inni jechuudha kophaa hojiisaa utti jirra oo iseen raademee mukayyafa buqqifadha jennaan wallolee jechuudha obboleessu akkuma walloluun jiru araaramuun jira eegateetti jaartii argatte qulfii kenniif isin mana ofii keessa qabbaneeffattee gisee dalagaa dhuuf taateettu jedhee anaa fi isaaf rabbii malee nu bira hin jiru jechuudha guyyaa inni boru humtaa jechuudha sini galee soo kanaafi haati firollee obboleettiiteen intala biyyaati haadha ilmooti jaartii hiriyyaati waa hunda kiyya reedilleen hiriyyaa kiyya akka asliitti akka nama jara wajji nyaatetti jara araarsuuf akka jarri ilmoo ofii wajjin jiraatan gochuuf wanti ani hin godhin hin jiru hin dadhabe humna kiyyaa ol ta'e kanaafi namoonni waa'ee jaarsaaf jaartii kana araarsuu danda'an yoo jiraatan asumaan achillee naadha firoo qabbaneessanii reedillee qabbaneessitanii yoo araarsannatti tola bikoos wal danda'anii wajjin haa jiraatan ta'amma fuudhee jettanillee deemu jechuun hin taatu waan ta'eef abbaan bultii fi akka xoofatu hin beeka isin galee wal danda'anii yoo wajjin jiraatan karaan cufaa waan jiru natti hin fakkaatu akka namitti dhiyeenyaan beekuu tokkotti yookaan illee mootu tarraa haa deebitu tanaan deemu jechuulleen amma san bira dubbiin tanatti fakkaata dura dubbiin kute warri miidiyaa irraa haasoftan kun piliis dhiisaa osoo dhiira biraa taate amma biyya kanatti dubartii meeqatu biyyuma araba kana keessatti dubartii meeqatu ilmoo wajjin rakkataa jira yoo araaramanillee bareeda natti tola yoo araaramuu baatanillee wal kabajaniituma ilmaan ufiyyoo wajjin guddifatan bareeda piliis waan kana dhiisaa dubbii isiin takka amma yoo takka rafeenaa tana jedha isillee natti uf dhaabdi mana kana keessa jirti imboonte dhaan jabduudha jette takka umu obsinaan tana jira ta waa hunda beektu ta ilmoo bareedaa fideettu beektu hid hajjinnaa umri argeenaa jettee gati dhiiftu ta akkanaatu jira isiin takka immoo ginziiri goontaa namoo jira ta hojii taa'uun cinqii sirraa deemuun cinqii isir beet maalii qilinxoo hojii taa'uun rakko addaan deemuun rakko yoo hojii teettu mana keessaa si gubdi yoo biraa deema jettu sitti iyyiti si himatti yoo araasii deebitu hin teettu ያቺኛው ምን ትባላለች? ግንዚር እስር ቤት የቁም እስር ቤት ትባላለች። ተከዱ በርቴ አከቲቱ ይር ኢሲን ሰደፋ